hundi keenyaa'u yeroo namni tokko nu miidhe nuyis deebinee nama nu miidhe san miidhuudha barbaadu. Bas yeroo tasgabboonnee itti yaadnee nama nu miidhe san miidhuu hin dandeenye. Nama nu miidhe san akkuma nu miidhe sanitti miidhuu sodaannee yookiin dadhabnee osoo hin taane gara laafantummaa yookiin onnee gaarii waan qabnuuf qofaadha nama san akka nu miidhe sanitti miidhuu hin dandeenye. Dhugaadha nuyis nama nu miidhe san akkuma nu miidhe sanitti osoo deebinee miinee waan nutti tolu tokko nutti fakkaate yookiin ammoo waan akka miidhaan inni nu miidhe suni nu dhiisu tokko yookiin dagatuu dandeenyu tokko nutti fakkaateeti nama nu miidhe san miidhuu barbaanna. Garuu miidhaa nama sun nu miidhe san dagatuu hin dandeenyu. Wanjalima dabalannee akkuma nama nu miidhe sanitti nama badaa taane malee. Asirratti wanni isin jedhuu barbaade yookiin dhaamsin isin dhaamuu barbaade nama isin miidhe tokko deebisanii akka isin miidhe sanitti miidhuu hin barbaadina. Namni sun hafuufuu miidhamee jira jechuudha, rabbuu isa miidhee jira jechuudha. Kanaafuu nama san miidhuu hin barbaadinaati. Barumsumarraa fudhadhaa eegalumaafuu akka hin miidhamne eegalumaafuu akka namni sun hin miine barumsumarraa fudhadhaa malee nama sun deebisanii miidhuu hin barbaadina.